Maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee teenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkam ooltanii akkamiyyuu nageessanii galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa bara amma baraatti kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa baga sooma guddichaa torbee torbaffaadhaan geessanii isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu torbee darbee keessa gama Siinaa Stuudiyootiin waan tokko isiniif ergeen ture. Ammallee gama Naasee Tiyuubiitiin viidiyoo kana waraabeen isiniif ergaa jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti quba keenya akkamiin akka hiikkachuu dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti quba keenya hundumti keenya iyyuu haala kanaan kiraara keenya irra teechisnee jechuudha. 1 2 3 4 5 jenneetoo jechuudha. Yookiin gama oliitti tokko ganna yookiin immoo gama gadiitti tokko gatuudhaan quba 5 qofa dardarraa jechuudha. Ammaaf gara fuulduraatti quba 6ffaa keenyallee yookiin immoo kirrii 6ffaa haala kamiin akka rukutuu dandeenyu kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti hundumti keessanuu kiraara keessaan qinyitii isa sirrii ta'e yookiin immoo sagalee isa sirrii ta'e irratti qaanya'uu qabdu jechuudha. Kanaaf immoo tuunar appilikeeshinii tuunar jedhamu qabaachuu qabdu yookiin immoo meeshaa qinyitii ittiin qaanya'amu pitch meeshaan jedhamtu qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaaf isa sanaan fakkeenyaaf kan koo amma kiraarri koo G sharp irratti qaanya'amee jira. Sagaleen G sharpii maal fakkaata kan jedhu wal wajjin haa ilaallu. Dhiifama. Egaa kuni G sharp irratti jechuudha kan qaanya'ameeti jiru. Sagalee kana wajjin jecha sagalee isaallee adda baafachaatti deemna jechuudha. Isa dooreemii yeroo sana sagalee isaa waliin adda baafachaatti deemna. Egaa kutaa tokkoffaa irratti hundumti keenya iyyuu quba keenya akkamitti akka rukutuu dandeenyu kan wajjin barannu ta'a. Isas tokko rukutaatti deemna jechuudha. Innis suuta dhahatee gara mudduutti deemna jechuudha. Jalqaba irratti suuta rukutaatti deemne dhawaata keessa muddaatti deemna jechuudha. Akka qubni keenya nuuf hiikkatuuf. Egaan yeroo kiyyatti fayyadamuuf jecha dafee to'atu rukutee malee suuta hamma qubni kun dadhabutti qubuma kana rukutnee suuta muddaatti deemna jechuudha. Egaa isteeppii kana akkuma xumurreen booda kutaa itti aanu irratti immoo lamaan isaa walirratti dhoofna jechuudha. Haala sanaan quba hundumayyuu waliin geenya jechuudha. Jechaatii quba hundumayyuu waliin geenya jechuudha.